dubartiin jedhin isii gaafatte turakko qaba maatiin qabdu isiin dubartiin rakkoo guddaa qabdi tokko faaratti akkamiin ilma dhiiraati ol baatee miidiyaa irratti waan akkana kana gaafatte barbaade keessaan hin gaafattu harmallaa akka quufeetiin albeeyaa ana musitee akkamitti gaafatti hin qaanfattu asijja warra maalirraa dhalatee akkana baatee gaafattu ajandaa gafeetaa barbaaddu isiin ilma namaatii miti ilma namaa keessaa safuun hin guddanne hin qaanfattu gaafattu sheekota ol baatee dhagee ummata kanaan galleef malee ajandaan jaartii jinnii bira dhaqeenyi jaartii jinnii sun hojii abbo jaartii jinnii illee dhuunfaadha dhageeffadhu suniif kun iyyuu garagara anan mana geeffadhu dubbii yeroo dhagoo jira obsaa shamara kan gaafate shamara akka deebiseef deebii akkanatti deebiseef si jammari tokko faaratti innis badii qabaa isinis badii qabdi keessattuu dhalaan badii qaba jechuudha kan gaafate sun badii guddaa qabdi keessaan waan kanallee barbaachisaa ta'e keessaan gaafachuu qabdi innillee keessaan sii deebise jechuun ni qaba malee akkana kanallee waan safuu cabsu asirratti ol baanii miidiyaa irratti dubbachuun wallaahi baay'ee takka namadha dabbara beektaa sila santee afoo dubartii ettaniillee warri dubartii ettanii dubartii guutuu wali qabdaniiti haasoftanii dubartiin aadaaf safuu beektii bakka kabajaa ofii beektii dubartii jechuun yaani warra balkaa baana amma akka mataa kiyyaatitti haga miidiyaa kana baradhee saalaa bahee waan barbaachisaa kiyya haasaa jechuudha gin mana keessatti obboleessa kiyya warra balkaa baana qalaaf sodaadha jechuudha mana keessatti hedduu takka sodaadha warra keenya na dhaga'u baay'ee takka xiqqaanfadhaa baay'ee takka sodaadha jechuudha gin akkanatti hin guddanne akka miidiyaa kanaa irratti hin guddanne hundi keenya keessaan tumamnee qulqullamnee guddanne jechuudha sigalee gin asirratti ol baanee miidiyaan kun waa hunda nama barsiisaa afaanii baanee waa baay'ee haasofna jechuudha sila santeefu dubartii mana gaa takka agarre wallahi miidiyaa kana irratti ofii namni miidiyaa kana fayyadamu dubartii ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e namni tokko ka faayidaa qabu takka isa hin jiru jechuudha haganaan baatu maraataadha hundi isaanii baalageedha warra balkaaba takka isin fayyadan qiyaamaan ammaa isin buutu wantuma kana haasaa rabbi isinaa fixu warra miidiyaa kana tiktaa kanillee cafama dheeteen warri maaliidha dubartii miidhuuf osoo hin jedhin mee sabboontu dubartii miidhaa osoo hin jedhin mee fakkeenyaaf ati bakka itti dhalatte beektaa bakka itti guddatte beektaa mee dubartiin biyya keessanitti ol kaatee dhiiraan sala warra balkaabaan miidiyaa kanarraa haga dhufe anis badi bakka anu miidiyaa kanarraa arge malee biyya sijjammari biyya keessatti wanta kana godhuu jira miidiyaa jetta malee waan ati amma haasoftu kana guutuu biyya dhagamaa jira bara si argaa jira maatiin kee ada nama geeffatu tokko faaratti maatiin kee ati kaakilee waan fayyadamu takka illee hin qabu yoo fayyadamanillee waan baalagaa wajjin dubbataa jiru waan gaarii yoo haasa'e waan badaa yoo haasa'e maalkum saa warahmatullahi wabarakatuh libda jirta nurraa jaadis bakka nagaa ummata waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dabaree dubbadha maan dura dubbattara deebitanii dubbitin dabaree walii kenna mana kanallee koppiliikii godha warra jala teettanii warra gubbaa jettallee koppiliikii godha manni ammoo tuyyuu kan kireeffattaniitii miti jiran dalagaa nyaadha abbo yookiin irraa qabu akkoo baakii yaastaayaa siyaasa kennaan bitannee sa'aatii dhufnee naasofnaa bashari mubashaqii fiskee obsaanaati waan namti waaqa keetii koppiliin godha mee koppiliin godha hayyee dubbadhu jinni maqaan isaa rabiffaan akka zinaaf akkamee dubbisa kaminni waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh obsa libbe manni badaa jira zabana kana waa ilaa waa isinitti mobsa nama nutti wacuu rabbii keeti jedhi azzalaa balleessa akka malee wacan dandeenu suutaa soo jaalanna nuti wacan dandeenu dhugaa rabbi suuta walii gallee asoo yoona hayyee dubbadhu ka abu maali jette abu sayyid mu maal jettesi abu jinni nagartu dubbisa maariif laala akka abu jinni jedhu abbo abu sayyidi mu sayyidi abu sayyidi da abbo Sayyidi dubbadhu aye Sajid ila akin je me sheekh kanatti dubbisa gaafiidhan gaafadhaa fedhi kam akka sheekh wallahi daratan dubbisa no insin deebisa gaafadhaa sheekh gaafii gaafadha jedhanii maali gaafii ati sheekh gaafattu sheekh obsaadha isaa dubbatu obsa na gaafadhu anu sheekh rakkoon qabu anillee qara'e sida geeffataara gaafadhu gaafii maayini yani waan dhuunfaa isaati yani ani isan gaafadhaa malee yani taayim na geeffadhu mana antinaa way banatee achi keessa gaafii mana isaa dhaqi abu bashar kan jedhu mana isaa dhaqachi si deebisa amma inni asin jiru wallahi hin deebisu obsaa duratti gaafadhee warabbalkaa ofirmaa ganna darbi najisan haan jedhee sabboon tuuqoon abu sayyidiin hin dhoorgin abu sayyid gaafadhu anaaf obsaan as keessa jiraan deebina la anuun deebisa maal gaafii gaafadhu isaanii mee sirrii jira mucaan abu sayyid illa dhageeffadhu obboleessi gaafii sirrii gaafataa jirta sheektichi kamiinuu jechuu ila lubbuu dhageeffadhu sheekti kamiinuu jechuu waan kitaabni hime malee
Abbo Libbee. Kitaaba buufne sheektichi kitaaba ka buuse Allaadha malee. Nebbe aspooti kitaabni si jamaan asirra miidiyaarra ol baati lallabaa jedhee waan baalaqee. Ila sheektichi kun haga argeetti haga miidiyaa kanarra arganii sheekticha waa'ee satrii haasa'u malee sheekticha waa'ee ilmi haasa'u miti kun sheektichi si irraa haasa'artan jechuudha. Wallaahi laziim. Kanayyuu ol yaatee dulloonni kenna kana gaafii gaafatte jechuudha. Kanaaf ani baay'ee haasa'ullee hin barbaadu miidiyaa kanarra dhugaa dubbachuuf galeera dheesseera uummata. Ummanni fayyaa hin qabu jechuudha. Sheeka yoo gaafachuu barbaadde sheeka sona qabu. Sheeka dasee ofitti qabu. Sheeka gaafii gaafachuu qabdu. Sheeka dasee ofitti hin qabne. Sheeka chaappistiin dhibatu sheeka goye jettanii gaafii gaafatanii. Gaafii kee afaanitti sheekutiin afaanin miidiyaarra dhuftee hin dubbanne shamarran keessan iyyannoo kakalfatan karaa himuutiif wasaapirra gaafii bira nu gaafatanii jedhanii bari. Ila gaafiin akkasiillee hin jira. Sheekii maataa shakchaakii jette amaarri jechuudha. Siigaltee sheekni ka ilmi himuu fi kan waan itti dhufe himu adda. Sheeka hin beektanne isinillee. Sheeka akka musliimaatitti sheekota ni qabna. Sheekota guyyaa keessa as dhuftee miidiyaa ma argite ol yaatee haasoftu sheeka jettanii irraa naasayinaa. Anillee yoo waazii godha jedhe waan kitaabarraa laalee hin hima yoo jedhe aniin dubartiillee himuu danda'a. Siigaltee. Kanaaf yoom argitan mara jala deemtanii sheeka hin jedhinaati gaafii sheeka yoo gaafachuu barbaaddan sheeka gadi bu'iinsaan kitaaba ganama galgala sammuu ofii itti woqaree baratee waa'ee diiniin qabu arge gaafii gaafadha. Sheeka jettanii dayyuu samara hunda lamaanii guurtanii imaamaa marateef yookiin nama mudawwara godhatee manaatsirii godhateef sheeka jettanii hin jedhamoonni akka jedhu hin jiru. Sheeka jechuun yookaan dasee odoon ta'an Lipsi odoon ta'an libbiidha shari'aan illee qabatamuun onneedha siigaltee kanaaf namicha kanarraa haasa'u keessaniif wallaahi itti qaanfadha rabbi naa nyaatu obsaa namicha ol bahee haadha kan keenyatu akkana godhe jedhu imaamaa marateeti. Maa dubartiinuu jedhaa jirti dubartiinuu ma jetti maa jirti. Libbee buradda kana malakkaati jechuudha. Dhaqee gaafadhe gaafii gaafadhe manoo keessa taabee taachee nama rabsaan ergadhee na seensisanii gaafii gaafadhe kazzaa kana takaatitti yalla dafi na gaafadhu jedha akkasumatti dafeen gaafadhe maaliif wanta kanaa kun achi keessa quraana keessa hin jira maaliif akka achi akkas huddoo bandana xiyyiin hidhachaa gana darbe warabbal kaaba jechuudha. Baay'ee. Jalan isinii warri shamaraa Sheeka jettaare kun sheeka olumaa hidha jettanii irraa haasoftanire. Anaaf obsaanii sheeticha kan akka irratti hin duule deeggaraa jira dhibbaan dhibbatti. Waan takkaa gadi miidiyaa irratti dhufee. Naa takka fa'aadhaatti deeggartanii deeggaroo baattanii raasoo guddaa hin onda kaluu gini waa akkanaa kana uummata musliimaa keessa wanti akkanaa kun hin jiru nurraa dhaabataa deeggartanii mataa rabbaadaa deemaa ni barbaadan dattabisan. Waan takkaa miidiyaa irratti hin dubbatanii quraana keessaa fidee isinitti hime jedhe ilmi. Isinii galee eegin quraana keessa ila wanta kana kun quraana ustaazii Farhaan gaafateeti quraana keessa wanta kana kun hin jiraan fidi jennaan barwaa fidi wallahi namichi kun maal taata sobeettan yaani wanti nama taafi waan hin taane haasina isinuu warri dubartii ol seentanii gaafii akkanaa adeelle dubartiin ila dubartiin jilban qabdi nageeffata tokko faaraatti dubartii badii guddaa qabdi siigalee sila santeefu dubartii akkas maali ka jettanii dubartii illee afaanitti qabatin akkanaas dhiisaati waan dubartiin nutti haasinaati quraana keessa wanti akkanaa kun hin jira yoo jiraate amma walumaa galatti ragaa qabdaati. Ila dhaggeeffadhu beeloo akkas jedhee miti ragaa qabdaati ati libbee sabboontuun qaaba haadha manaa ofii dhuungachuun shari'aa dhoogurraa ragaa qabda ragaa yoo qabaatte ustaadha gabbidachuu yoo adeelleef na dhaggeeffadhu akka barbaadde godhi namicha ila niitiin tante na dhaggeeffadhu si himaa obsaa niitii tantee bara ooluu kan keessa akka barbaadde gochuu mirga qabda asirratti wantummaa ol baay'eetiin quraana keessa hin jira akka wanti akkana ol bahaati dubbadha waan akkana niitii keessan akkana gootan ol baha dubbadha kan jedhe quraana keessatti hin dubbatama yaani haa dubbatamu gaafatamee bar gaafii gaafatanii bar sheeticha. Okay, obsa. Gaafii gaafatanii maal baasee dubbatanii inni haa gaafatanii keessaan hin fixadha jedhu keessaan hin gaafatee miidiyaa gubbaa gaafatee intaloon. Noorgi sabboontu ila fakkeenyaaf basharii maalii jettan kana dhiisii ana wariin gaafataa turte dubartiin teenna. Akkaataa dhiirsa waliin itti raftuu gaafataa turte kuni dhugaa jiru obsa bakka kanatti isin dhoorku. Wallaahi billaahi dhugaa jiru. Sheeticha kana dhiisiiti ana wariin gaafataa turte dubartiin teenna illaa badaa jechuudha illaa hookaa jedhamuu hin qabne gaafataa turte abboo maal haasoftan dhiirsa kiyya yoo waliin ciise akkanan ta'u akkam godhuu qaba jettee gaafattee jira kun dhibbaan dhibbatti rakkinni nu bira jira dhalaa bira jira dhiira bichaa nuti kanarraa dubbataa jirra abbo kanarraa dubbadha gadi fageenya warra dhaabatina. Kanaafi jechuun dhugaa jiru wal sobuun hin taatu sheekota illee namni maqaa nyaataaru
sheekota luuxuu reeftana waa'ee masgiida waa'ee aliifaa odoon arge oyyaateetiin waa argite haasoftu. Taaniif nu warri kaarni murate dubartiidha. Wallaahi laaziim nu. Dhiirti waan sanuu hin gaafatu ka gaafataaru nu akkam ta'aa akkamii waliin bulaa abbaan manaa kiyya waa akkanaa kana dandeettii hin qabu akkam godhuu qaba jettee ta gaafataartu dubartiidha. Sheeyana wariin dubartii gaafattee jira abbo maal taatan? Hai. Kanaafuu walumaa galatti qaanyumne saalfanne haasa'ullee nutti toluu dideera. Oofaamee kana ilaallaa jedhunneeti. Libbee galatoome. Wallaahi gaafi bareeda ila. Darasaan zabanaa jechuu jarana duraan dursaa yoo waa gaafatan jechuu ustaazota yoo waa gaafatan nama gaafatan illee bara hin beeytan ama dubartii Irraan kennitanii? Abbooree faasoftee kaatee qoyme hin kennin jarraa gerita jettee hin kennin dhiyoota kamaal gaafatten taloon takka yuutuubii irratti sanuu ilamma inni tiktook irratti taasifame yuutuubii irra dhayitee maal gaafatte sheenawaariin jechuu abbaan manaa kiyya jette halkan hin rafa halkan guutuun rafaa jette dhageetta itti damni hedduu halkan guutuun rafaa azaanuuf daqiiqaan 10 yookiin 5 hafee nadda balamuuf lafaa ka'aa jette. Erga kana anin didaa maaliif wanni kun akkam rabbiin bira jettee gaafii gaafatte. Gaafannaan ati maaliif diddaree jennaani bakka kana daa'imman tullee jira sagaleen hin dhagaamaa ilamee namni waan akkana haasaa namni waan haasa'u waan dhiisu wallaalee dubartiidha jira keenya. Oluma kaatee wama argite gaafattee kaatee deebanii namni tokko mee kana maa gaafatte isiin. Abbaan manaa kiyya daqiiqaa 10 azaan ofiisii akka daqiiqaa 10 hafee eessatti argiti. Daqiiqaa 10 isaatti yoo itti kennitee jaarsa isiiti itti kennitee kaatee ni qattu. Kana maa gaafattiyyuu hayyee erga kana ta'e miidiyaa irra maa gaafatti. Wallaahi billaa waan isa jabu dubartiin keenya ofumaa gaafatanii ka'anii gaafa isheen waa deebisa ama tun dheengadda osoo akkana godhanii keessaa baasee itti deebise dhungatamu akka meena hayya keessaa baasee haa dhungatu yoo fedhe keessa baasee dhungatee keessaa deebisu isheetichi waan biraan jedhe kanuma waan guddaa godhanii ustaazonni keenya kan namni keenya biyya keessa du'aa jiru ilma Oromoo waraanni mataa dha'ee wanniidhaan ajjeesaa jirtu guyyaa tokko asirra gabbaatee sagaleen taane isheetichi kanarratti duuluuf gabbaate jechuudha. Duraan dursa darasaan jechuun waan isin hojjetaa jettan imoo keessatti isin beeynabbo imoo keessa sagaleen keessan guyyaa mara kan isin boochan dhufaan jiru kan isin bullootiyya maaliitiyya erga gaafa si arge namni sagaleen akkamitti namarraa qabama jiran. Janaa ta'uu yoo ta'e nama akka keenyaa janaajee jiru ijoollee qeerroo namni akka qeerrootti janaajee jiru. Fakkeenyaaf amma kun ogastii keessa waliin oolaa shamarran sagalee nutti bareeduu danda'a. Sababa sagalee ta'eeti nama jaalata odoo fiizikaala isiin argin diimtuma gurraattii isii osoo hin argini sagaleen kan kee ajaa'ibatti namaa ta'a irraa sirraa naqame jetti imoo keessa teette hadiisa rabbii barsiisaa. Tokkoffaa irratti caalaan namaa na biratti jedhe rabbiin caalaan namaa na biratti nama baratee barsiisedha. Kan rabbiin jedhelleen ka dhageenyelleen ka qaraanellee nuti wanti xiqqoo waa qara'elleen caalaan namaa guyyaa qiyaamaa na biratti nama baratee barsiisee jedha. Yoo baratee barsiisee jedhu rabbiin warra saayinsii baratee miti teknooloojii garaagaraa warra baratee miti. Warra diin rabbii kana baratee fuuraa takka malee gargaarsa tokko malee gargaarsa rabbii malee gargaarsa namaa irraa sirrii ta'ee uf eegee nama tokko yoo barsiise na biratti caalaan namaa isaa jedhe rabbiin. Garuu har'aa intalli shamaraa takka mucaa uummataa akka ta'an beeku kalee waan kalee dubbadhe tamaan beeku jechuudha. Markaza keessa qaraati jechuudha. Markaza keessa qaraati isiin ijoollee barraa hojjetti. Warri barraa hojjetu kun yeroo tokko hojiin argata yeroo tokko hin argatu. Sababa sani jecha maallaqa hin galchine isiin ji'a gaafa silaa sheekaa maallaqa galchanii nama hunda qaraasisee jedhan ijoollee hunda qaraasisee dabalee silaa maqaa waamaa duraan qaraasisan achitti gadhiisee biraa bahee taree ustaazichi mucayyoo gadhiiftee dhuftee miidiyaa irra deebite. Maa kanneen irraan dubbanne waan garee keessa jiru waan imoo keessa jiru waliin beeknu nuti quba waliin qabnu dubartii namaa tanikaa qabdu ijoollee qabdu sagalee natti tole abbaan manaa kan keessa hin taane faskii natti sirraa godhaa kootu natti heerumi faskii godhee si fuudhee jirtanii ustaazonni jettanii darasoonni ustaazota miti ustaazonni warra gurguddaadha shaamini biroo fa'a rabbi isaanii sadarkaa isaanii rabbi kan wal fuudhe jira san akka baabaa sheerii addi faqanniin fa'a warri gurguddaan isin darasaan mataa kobbee nyaattuu halaqaa kokkee jechuudha. Nama biratti diddii biraa lixanii fixxii jenna dur. Halaqaa kokkee jedha. Obsi yaada kee keessatti ani yeroo tokko garee quruphii keessatti galchina jette mucayyoo wayii rabbi si haa ta'u. Maal Carraan haa kennamee badee obsaa irratti jecha obsaa kanarratti. Habiiba waa dubbadha qoon dubbadha. Ila obsa
Micayyoo wayii rabbi si haa ta'u riyaadiyoo miidiyaa kanarra deemtee dubartiin nama waa jedhaa irta kootuun qaraataa naan jettee garee wayii keessa nagalchitee beektaa garee quraana. Mataan kiyya kun yeroo sanii garee keessa kaseeneen firiiziidha ol seenee waan jedhu shamarran maal jetti? Achi keessaanii kuni boruun miliqas keessaa ka mataa firiizii kun nun barbaachisu saas. Kuni ka akkanaati nutti akka hin seen meen waan obboleessa keeti yoo seenee qaree firiizii masa wallaahi rabbal kaaba achi keessaa obsaa dhageeffama waan nagoya achumaa gadi ba'ee dim jedhee eebba wayiitu jira eebba garee saniitu jira ustaasa santu eebbifamaa moo maali jedhanii beekta birrii kuma 20 kun 10 galcha kun 20 galcha ayyee birrii kanallee hin galchu dim jedheetumaan jaruma kana taa'ee ilaala jedhee ture guyyaa lama achi keessa gaafa guyyaa lammaffaa sadii namni achi keessa nama mun dhabamee mallaqa warra mallaqa sirriitti galchee waamanii qaraasisan ayyee rabbiin yoo kanaa jechuun hin jedhu jedhee ba'ee garee san keessa wallaahi yeroo ammaa namni ija akka sodaa rabbiitti wal ilaalu bakka mallaqaatitti akka jijjiirame agarree jirra. No wallahi waan nama jibbisiisu asirra deemaa jira kanuma walumaa galattuyyuu waa'ee ustaaza kanaa yoo irraa ka dubbanu taate ustaaza ka balleesse shamarrantu balleesse malee dhiiraa miti. Noom warri dhiiraa kun dubartii dhiisiti osoo waan feene balleessine nu kabajaa qabna gaafii akkanaa naman gaafannu ustaazumaayyu meerii gaafii akkanaa gaafata.